Maqaan kiyya Zewdu jedhama. Hojiin kiyya ammoo horsiisaa booyyeeti. Meeksiidhaan gurmaa'ee tan hojjechaa jira. Barnoonni kiyyaas agribiizinasiidha waan ta'eef isuma wal qabsiisee hojjechaa jira. Jalqabaan gaafa hojii jalqabu booyyee lamaattiin jalqabe. Amma garuu akkuma argitan kana caalaas baay'atanii turani. Jala jalaan immoo gurgurama. Warri Chaayinaatu fudhata, nuti immoo isaanis dhiyeessina. Isaan nyaatu. Gara fuulduraatti immoo yaadni kiyya gara piroosesiingii ce'uuf yaadaan jira. Saayinsiin barnoonni barachaa jirus agribiizinasiidha waan ta'eef amma fayyaan isaa natu hojjeta. Kaastireeshinii fi eegumsa fayyaan isii maal qoricha maal natti kenna. Ogeessa biraan barbaadu jechuudha. Yaani isaanii guyyaatti al namaatti kennama. Ishaanis jala dhabuun qaban qulqullina isaan Guru Guyat Ganamati Galgala Zamati Ishan Isanis safety tanker in Jala Amma Jala Nijala in the Amu Tested Chanjara Faidan is Amu Faidana Madurani Ojitamu Mature Gavu Jitamu Mature Mo Kafanti Parnota, you take the Avocado by a Chatre Amagaru Karshinis of your Tendia. The Dangerah Amava Kenya Visakana Kilo Dibba Sodomata Lubbuu Gurgure, Garakumatorbat Nuas Alameo Gurguremo Kuma Kudalama, Kudasatin was. Any rabbit, any from Sita. Amma kan esinu daldaltoonni finfinnee irraa dhufanii jala fudhatu jiru. Asittis immoo industiriizoon warri chaayinoonni isaaniif hin dhiyeessina kitchen delivery jechuudha. Bifa akkasittiin
Sadaffaa immoo daldaltoonni aramaa keessaa nurraa fudhatanii warri gurguranis jiru isaaniif kennina. Waliigala booyyee meeqa jiramee amma haalli hormaata isaa akkamitti ilaaltan? Haalli hormaan isaa booyyeen tokko amma haadhoon tokko waggaatti si'a lama deessi. Al tokkotti immoo 10 irraa amma 15 14 deessi. Waggaatti jechuudha booyyee tokko irraa gara 20 oleen argadha jechuudha. Inni immoo ja'aadhaan maarkeetiidhaan hin ga'a jechuudha. Qalmaadhaan hin ga'a. Sirriitti yoo qabamee kunuunfamee sirriitti yoo nyaatu ja'aadhaan hin ga'a. Kiiloo 50 amma 60 ta'a. Sun immoo maarkeet saayiziin jedhama. Walumaa galatti booyyee meeqan jalqabdee amma horsiisa meeqa qabda amma misooma horsiisa keessatti? Gaafa jalqabummaa booyyee lamaatti hin jalqabe. Amma gara naannoo 100tti ta'a sirriitti lakkoofsi isaan hin beeku. Garuu jala jalaan hin gurgurama malee gaaf tokko 300 200 akkasitti ta'a. Yoo baay'atan immoo jala gurgurra. Maximum meeqa dhalti takka? 13 amma 15. Xiqqaanoo? Xiqqaan 7 amma 8tti. Warri hojii dhabaa ta'an hojii kanaa yoo filatan hojjetan baay'ee gaariidha jedhanii. Yeroo gabaabaadhaan nama duroomsuudha hojiin kana baay'ee gaariidha akka hojjetaniin. Warri qubeeshoo kana gara keenyaa dhufanii hojii kana waan dhuftaniif galatooma. Daawwattoonni qubeeshoo immoo daawwadhaa, subscribe godhaa, ilaala.